رفيدا 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 هوا سفر في دمنا إيقام رقاد بتشولاف برا ولا لسان نجري برا هرب منشد نجد مسون باين سجلين ساهن نجامنه برا أستاذ رايا أبا بچا برا إسماعيل أبا ملكي قفترن سجلين ولدت آنو قد لكي سودان برا سنتي الدنيا مادان هجمات آرتي كيسا سيرودان أولا قدانا مبعاترن أستاذ كينيا كنو جد ترقم أستاذ عبد الرحمن حسين sochii gama miidiyaatii fi deeggarsa hawaasa buqqee dhaabuun akkasumas immoo sochiilee diinal islaam kan iddoo garagaraatti raawwataman keessatti hirmaannaa addaa taasisuun akkasumas immoo miseensa boordii faawundeeshinii dubartoota Rufeedaa Harargee irraa bakka bu'uun kan keessa jiran Finfinnee irraa ka'uudhaan sagantaa kana kaameraa qabatanii sagantaan kun sagantaa kiyya jechuudhaan kan fageenya irraa dhufan ustaaza kiyya jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Abdurrahman Hussein gara waltajjiitti affeeraan ustaaz Abdurrahman Hussein ኢንጂነር ናቸው ባይዘው በትምህርት ዘርፋቸው ኢንጂነር ናቸው ኢንጂነር አብዱራህማን ሁሴን gara waltajjiitti isaan affeeraan asa gabaabaa siinuu taasisan Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء خينيا حيون خينيا هاوان خينيا درجون خينيا بغا ايبا شمرن خينيا ايبا أبليوان خينيا خان شمرني غيا رانتنا بغا غيا غمچو خان سنگين سنينجا اوغاني في ايبا guyyaa irraan tanaa kana laallu fuuldurri dargaggoota keenyaa fuuldurri dhaloota keenyaa barii bareedduutu jira jechuudha nama argisiisa saniifuu baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuun barbaada itti aansuudhaan shamarran keenya obboleeyyan keenya kan guyyaa irraan tanaa eebbifamtan congratulation baga gammaddan baga eebbifamtan isiniin jechuun barbaada itti aansuudhaan waan hin jechuu barbaadu gabaabduu takkaan jechuu barbaada isiinis maal yoo jettan rabbiin hireeruu kannee shamarran keenya akka barsiifannu sababa obboleessa keenya abdiisaatii fi obboleessa keenya kaniin shoora guddaa as keessatti isaa taphatu arku Abdurrahman Hussein yookaanu Xaalibu Ridallaa rabbiin jazaa isaaniif haa kafaluu ربين جزاء ساني فخفلوا ربين أما اللي جزاء ساني فخفلوا جاب وهي إجرّا نبنا جتشون دندارة وهي تنوغلي وهي وان أداتك إجتين را نبنا جتشون دندار وياران تناجتشون لقوم دبتشو راف شمرن برسيسون شمرن أبليتين تينيتكا يرودورا سغنتا سرائي قلتو shamarran ijaaniin na tuffatan jette qofaatiin addunyaadhaa guddoon bakkummaan addunyaa itti kuftee dura dursu shamarran tuffatuudha ustaazini keenya tokko reefu asii kijee shamarran saadi isiin tun nama moo namaa miti ijaanii qorannoo Awurooppaan irra gaggeessaa turtee jee dhugaadha qofaatummaan addunyaatu hanga guyyaa har'aan tanaa geessutti bakka tana turtetu إسلامني وان تنخيسا باسي وان جو يا دل فخاي بقتي ميلاك أبمني يا جماعة يا أمة العراق وكني نسينيهمو ريفون تناسدي هوسبيتال جار رجزي جان هوسبيتال سنقوا جار رمبر أنواع بسيف جارني دو هاتي منا خينيا كبكن ثاني دايت نمن ثاني أركان كبر نينيو نمو بتا خينيا في نمن برانجرو جاتشو شمرن خينيا مو وان كنا غورو كم نجاني لباخون وان قدو رجاتشو मैं वही नहीं सुनी है माँ दुरो बकिती शेई नुकोफे बकिती डॉक्टर रुकोफे बकिती डिजाइनर रुकोफे बकिती समून साव लिल्ला कमते बकिती समून आयो तो मेकअप बोचलमते बक्का देरा कैसा खाना वलता हो डबेफी बक्का देरा कैसा तो निंसराही नहीं फिदू शेख नि जबान मिंबर राका जाए बा गंदो गोरसो होगा ने फी घर मना गद्दे भी होगा कल्पी निसा चपते
gorsa boru ganamaatti deebi'ee gorsuu hin danda'u bakki itti qofne as doktorri jabaan akka ajaa'ibaan nama wallaanoo hoggaa deeraa keessa kana tuffate asuma kufe dubanninis ol deebi'ee ganaa nama wallaanoo irratti fashalli guddaan dhaalaa turre bakka tanaa jechuudha mee asirratti wayiin isiniima abbaa manaa tokkootutu haadha manaa kana akkuma wayii takka laala gexaantummaa takkatti jechuudha hoggaa kana guyyaa tokko wallolan akka malee wallolanii isiinis rorroo isaa tana dadhabattee siinii kaaje taayyaa boona nii khiniyaaniin kun haadha ilmaan ay siinii kaa na hiitaa bakkitti isa kaalamne asiisaniin siimuu deemaa beeka ay egaa eega siifu eega na hiite obboleessa mana warraan qaba mana warra keenyaa na geessi achuma na hiikii jetteen magaalaan isaanii magaalaa inni keessa jiru tanaa miti magaalaa biraati haya jeeti makiinaa karkar jettu caccabtuu takka qaba makiinaa tana keessa kaayee nun deem jedhanii hojii deeman namni jaartii hojii ollole hoggaa makiinaa oofu akkamitti oofa jara keenya ni beeytani namni jaartii hojii ollollaan bar makiinumaa akkatti oofan hin beeku bar makiinaa tana isiinis cinaan teessi usteetuma cinaan teessi walin dubbisan isaan lachuu hojjumaan deeman amma makiinaa tana 180 irra kaayet ari'a osoo ari'u taraafiiqni arge maali namni kan makiinaa ari'u jeeti matoora jala kaafate ari'ee dirqi dhaqqabee dhaabi jennaan moggottichi qabee dhaabe maali boo maaliin balleeyse jeen taraafeeticha bara balleeysa dhiifama naa godhi hedduu fiigu jirta maal taate jeen ay fiigutti hin jiru jeen bar 180 ol bakka tanarratti oofuun hin ta'u ati 180 olitti oofu jirtaa bar jeen matooraan oofu jiru irratti ilaalu jira 180 deemu jirtaa bar jeen jennaan abadan an 180 deemutti hin jiru jee ati manaa cina teessee migaamma dubbii wal diiduudhaame lakki taraafeetichana akkasii miti 160 deemu jira 80 illee miti 160 deemu jira jetteen ijaamtuu takkaan laaleeti use isiin buloona kana hiite ustemma asuma teessi namtichi makiinaa dhaabetana duuba garagaleeti hay fireechaan qabdu makiinaan kee qaajeen fireechaan qabdu hin agarreen fireechaa qabaachuu dhabuusi maarraa ta'e jeeni beeyta quba qabda jetteen bira teessubbaas quba qabda fireechaa akka makiinaan ture hin qabne torbaan lama dura fireechaatti godhi jeensi dubbachaa ture jetteetuma ustemmaas amma taraafeetichi as garagaleeti tunis qixaaxa biraati jee sanis qixaaxa biraati tabiraasitti himuu jeen taraafeetichi ammas waraansillee hidhattee deemutti hin jirtu qabattoo hidhattee deemutti hin jirtu jee ammuma gizeen ati dhaabinaan jennaan achi maysuun makiinaa qabattoo ofirraa baase malee hidhadheetiin deemu jira jee jette cina teessi bakkirraa bar bulooni nurraa hikkate asii bar cina teessi hogguma duraatu takkaa hidhatteen beeytu ati eegumma makiinaa tan oofuu eegaltee huyi jetteen jennaan us callisurraa satu maal dhooti ji'eet amma taraa takka dubbate namtichi loleen taraafeetichi mas das jeet sasiin lolaahii akkanumatti gizee hunda mana keessatti si oofa abbaan manaa kee kunii jeen jennaaniin lakki gizee hunda nan oofu gizee hunda naan hin lolu gizee dhuge kanan naan lolaa jetteen hay inuuni dhugaa jennaan qaruuraa takkachi ilaalet saaxina qaruuraa farshoodhaa tokko keessatti arge hay ni dhugaasa inuu jennaani qaruuraa baaftee garsiifte kun oni dhugaa bar jetteen egaa yuquuf deema mana isaanii geessee achitti hiikee galchuu deema isiinis faalla deemta amma asii bakkeetti kasaar amma ni dhugaa jennaan ni dhugaa barii guyyaa hunda dhugaa jennaan lakkii duraan hin dhugu guyyaa makiinaa tana hatu guyyaa makiinaa tana hatu saaxina kana makiinuma tana hojjetee fidee jetteen hay makiinaanis taannaati makiinaanis taannaati intala amma booda siin hiikaa bar jeeni beeyta warra keenyaan nageenaan jette ammas hiikaa beekna gubdeeti jennaaniin hay sahii kaan si sodaachisaayii jeen taraafeetiche siinii kaanis si sodaachisaayii jeen amma na sodaachisuulleen humaa rakkinan qabdu amma naaf innillee wal qixan taane nu lachuutu nu fuudhii gara mana hidhaa nun deemii jetteen isaan lachuu fuudhee deemeeni
hiisise meekkam godhu wayyaa taraafichichi kun jennaanin gurbaan kun nama gaariidha uummatan akkana ta'e ni gorsinaa gadhiisi ammoo naaf inni koolitti deebi'u godhii jetteen taraafichichi fuudheeti guyyaa hanga takka mana hidhaa keessa teessee gorsee boodarra yoo jaartiin teessan hayyamte siin baasaa jeen yookaan dubbiin teetu mana hidhaa sadarkaa olaanaa si geessiti jennaanin isii wajji waliin taaniin kadhadha silkii isiinaa barbaada kadhaa meeqa mudatee booda silkii isii dawwalee kadhatee boodarra mana galchite obboleessa akka nama godhu jaarri gammanumaan sakaalamna jettaniire irra hedduun nama hayyootaa bakka itti sakaalamee jiru asitu aqliin dubartiidhaa aqlii namaa gadiitii miti aqlii nama hundaa oliiti akka ijoo hayyoonni dubartiin nisful caalama kanarraa walqixa tokko jaan yoo walqinni sun tole caalamni kaanis tole jaan maaliif jennaan isii guddisa caalama kaanis isiidha deessuun isiidha waa hunda gootuun jechuu nabiyyiin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi dubbii tana ni beekan gaafa kaan guyyaa tokko guyyaa ni beeytan jee irreedduun keessan ni beeytanii guyyaa sulhii udeebiyyaadha haadee binuu jennaan sahabonni hundi rincican kaati waan deemtaniinis qalaadha haadee binuu jennaan didan namni hundi rincica deebi'ee jahaadha manaatiin mari'ate akkamiin godha yaa ti'ee gaafate ummi salamaa wajji jiraan isaa gaafannaan sayyaa rasuul rabbi maa jinqatta karaa salphaan si garsiisa maal na gooteen ati deemiitu maqalee usii isaan hin gaafatee jettee dhaqee rasuulli qale hundi isaanii bakkuma takka hanga mataa walirraa haaduu gaanii qalanga bakki malli jiru bakki duraanuu barsiisuu dhabuudhaan leenjisuu dhabuudhaan itti fashallee bakka tana ta'uudha jechuudha eegime mala akka dubartiin qabdu addunyaa tanarraa namni qabne xiqqaata jaan gaaf tokko abbootii qabeenyaa tokko ijoollee faffaxina takkaatu abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'anii ala ta'anii waan akka bunaa dhugu jiran intala bareedduu takka garsiisanii jarri kun jaane abbootii qabeenyaa magaalaa teenya tanaati jarri sadeen as tattaa'u kunii jaane akkasii aylii dubartiin ayliidhaan beekamtuudha jechuu barbaadeeti yoo barsiisa yoo neef itti fayyadame yoo neefi daareekshina kannineef dhayxeetii abbaa manaatiin ani gurbaa jara sadeen taa'u kana keessaa tokkoon mee nama tokko isinitti hin ajame isiniin dubbisuuf fadhee jetteen jennaan tokko as baheeti mucoonnis bareedduudha intalti intala bareedduu wayitii itti as goree maal ajamtee obbolee jennaaniin yaaba waan takkaan ajamee jetteen as mana murtii kanaan dhaquu deema abbaa manaa kiyyaa ama 10 dura na dura biyyaa deeme eega biyyaa deeme hamata 10 guutuu takkaan dhufne ati ijaarsa isiiti ijaarsa isiiti duba ama 10 dura biraa deemte ama 10 dura biraa deeme amma kam godhuu feete hiikuun fadhaa jee ati wani ayyamtaa micoo asii hiiku ana hiiku bakka waa takka irraan barbaane humaan jawuti ana hiiku jetteen waliigaltanii waliigalle hiike jee hiikkaa fixatan hoggaa fixatan qaadii jetteen abbaan manaa kiyya kun ama 10 guutuu takka masruufa naaf hin kennine masruufa kiyyarraa naaf fuudhi egaa abbaa qabeenyaatiif masruufa 500 hoggaa walitti hisaabdu qaamata 10 500 ta'e 500 asii kanneef jee yaa gooyoon jaartii tiyyaa miti jee amma beekam godhame intalti tun lakki an jaartii tiyyaa miti yoon jee duraanuu maaltu tana keessa si galchee dhufa aniin kun abbaa qabeenyaati salphina guddaan na mudata an hoggos maaliin godha jee akka godhu dhabe boodarra qarshii 500 isii kanneefi qaadii gubbatti deem jeeni khayde bodar bom tura mana goote jechaa deema dhayxee itti qofaltee qarshii 500 isaa eega gabbaan booda kannitee fi akkaasi godhe gartee warra aaqila jajjabaa addunyaa tanaas hin jaanii silaaloo fi akkanas godhe hoodha jetteen ija maallaqa isaa deebisteef dubartoonni aqlii qabaachuudhaan ummata tooppi sadarkaarra jiru rasuulli kophatti sagantaa godhee fi barsiisuu ture dhugatti har'aan tana sagantaa kanarraa wahiitu sammuu tanarraa nu kee jechuu dandeenya nuti hundi keenya xiyyeeffannaa gama kanarratti akka kenninuu fi akka jabaannu nu barsiisa takkatti waan takka qofatti dhiyeetiin xumura gaaf tokko gurbaa tokkotu abbaa isaatiin baabii anammaan tana fuudha geetiin jira na fuusisii jee fuudha barbaaddaa'ee dura aqlii dhalaan qabdu jabina isiidhaatii fi makrii isiidhaa akkatti waa haada hidhuu dandeessuu fi hiikuu dandeessu cimina dhalaarraa kitaaba barreessii hojjeen haa jekkee deemee
fuudhuudhaaf kana godhuun qaba jee deemee kitaaba barreessee dhufe. Guyyaa tokko kitaaba amata meeqa taa'ee barreessee kitaaba mujallada hangana gaggoo kana makrii wooma gartee dhalaan yaada dhalaadhaa akkaataa isiidhaa kana odoo barreessee deemu mana mootii tokko gore waliif firummaa qabani. Amata meeqa eega taa'ee booda. Akkuma dhufeeni aboo isaa deemta kitaaba gurguddaa kana gurrata kitaaba kana bar akkattiin barreesse. Aboo nama jabaadhaati jee mootichi keessummeessee itti qalee nyaachisee galgala keessummaa wayii hin bira dhufa. Gurbaan kun keessummaa jabaadha. Keessummeessi jee haadha manaatti himee kee bira kute mootichi. Akka tasaa haati manaatii fi gurbaan keessummichaa qoftee walitti hafan boo jetteen ati eessaa deemta mee naa himi waa'ee keetii jennaan makrii ishee dhalaadhaatii fi mala dhalaan qabduun addunyaa tanarraa barreessee fixee dhufe jee. Akkama laalteetti aarti. Ati immoo mala dhalaan qabdu hunda kitaaba kana keessa barreessitee fixee jetteen. Fixeetiin jira jira. Egaa akkas taateefu wanni ati naa gootu jetteenitti makaatee deemtee tottolfattee dhuftee yaa abbaan manaa fayyaa kun dubartii hojii israafuu hin danda'u nama dadhabaadha. Hedduu bakka si agarraan hedduu jaalaltiin sirraa na qabde si hojiin taphachuu fadha. Badiillee keessa seenuu baanu akkuma si hojii taphadhu qofa na ayyamii jetteen. Hedduu nama bareedaadha bareeffattee dhuftee. Abbaan manaatis hin jiru namni hundi biraa kute. Umar akkinan qabu jeeni qaali mana tokko keessa bakka kasii koo jetteeni ka'ee bakka san dhaqe. Hoggaan inni ol seenu boo eessaa deemtaati? Akkamii asin na dhufte? Sittiin iyyaa beekee jetteen jechuudha. Sittiin iyyaa rifate hanganumatti. Mana ol seene gabba'uudhaaf hin danda'u. Akka godhu wallaale. Amma sittiin iyyaa akkam jettaati? Amma sii mala dubartii hunda barreessee fixe. Osoo ni fi jetteen. Osoo ni fi umrii na binuuf rabbi sii kanne. Osoo horii akka qaaruu rabbi si cabse. Mala dhalaadhaa rubuu isaa barreessitee fixxati jetteen akkana laalte. Rubuu isaa barreessitee fixxu jetteen. Bar qoy amma kan si godhuun si garsiisa. Teetumaan quba gurra kaattee iyyite. Wataaddaraa fi poolisiin mootichaa namtichi dhufanii mana guutan. Hoggaa guutan namtichi akka ta'u dhabeetuma gaggaba kalau. Gizee ol seenan dhaabbattee bishaan irra guursente. Nyaata dura jira namticha. Fideetuma nyaata tokko fuula isaa dura keeyse namticha kana osoo nyaatu keessummaa asin nakkaa'ee osuma nyaatu asitti hudhamee gaggabee meeda faana hojii tokko godha qabanii bishaan irra guuranii as qabanii haakimatti barbaadanii dawaatti godhanii akkayyuu godhanii wayyaa gizee wayyaa'u fayyamee deemaa gaggeessaa jetteeni kaanii fuudhanii gaggeessa. Boo jetteen jala gabbaatee kan si godhe gartee si imma haayilii dubartiidhaa hunda bixa jetteeni bara. Kitaaba kiyya kana ciree jeetuma kitaaba isaa hundachi facaasee lubbumatti yaayyoon beejee keekute. Dubartiin nama yoo barsiisan ayiliin isaanii akkanaati dub. Yuunivarsiitiin baradhe keessatti amata 5 hin baradhe. Amata 5 dubartiitu warqii fuudhe. Warqii daabaata yuunivarsiidha. Kanaafuu inshallah waan bareedee eegallee wanni kun godinaalee hunda keessa baratamaa ta'uu qabaan jaa. Baay'ee ulfaadhaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.